AI jechuun maali? Waan namoota ogeessota qofaaf ta'e moo anaa fi ati fayyadamuu dandeenya? Yoo ati kana gaafataa ta'e bareedaan kun siif. Har'a kitaaba tokko isin waliin qooduu barbaada. Maqaan kitaaba kanaa AI for everyone jedhama. Kaayyoon kitaaba kanaa tokko qofa. AI namoota hundatti salphaan ibsuu. AI jechuun maali? AI jechuun maashinii akka sammuu namaatti yaadu, barachuu fi murteessuu danda'u jechuudha. Garuu AI nama bakka bu'uuf hin uumamne. Inni nama gargaaruuf kan hojjetamedha. Fakkeenyaaf YouTube viidiyoo ati jaalattu siif yaadachiisa. TikTok contentii siif filata. Google Mappii karaa gabaabaan siif agarsiisa. Kun hundi AI'dha. AI akkamitti hojjeta? Kitaabni kun akka ibsutti AI wantoota sadii irratti hundaa'a. Tokkoffaa daataa, odeeffannoo baay'ee jechuu. Lammaffaa algooriizimiidha, seera itti yaadu jechuu. Sadeessaa learningidha, dogongora irraa barachuudhaan. Kanaaf AI guyya guyyaan caalaa barachaa deema jechuudha. AI jireenya keenya keessatti AI bakka hundatti argama. Hospitaala keessatti, mana barumsaa keessatti, daldalaa fi maarketingii keessatti, baankii keessatti, akkasumas sooshaal miidiyaa irratti. Dhugumaan ati AI fayyadamaa jirta, yoo beektes yoo hin beeknes. Sodaachisummaa AI. Namoonni baay'een AI hojii keenya fudhata jedhanii sodaatu. Garuu kitaabni kun akka jedhu AI hojii muraasa balleessa, garuu hojii haaraa baay'ee uuma. Furmaanni tokko qofa. AI wajjin hojjechuu, barachuu. Ergaa xumura kitaaba kanaa, ergaa guddaan kitaabni kun dabarsu AI ogeessota qofaaf miti. Namni hundi hubachuu danda'a. Yeroo ammaa kana AI yoo hin baranne gara fuulduraatti rakkachuu danda'a. Yoo kitaabni bareedaan kun si gargaara ta'e like godhi, chaanala kana subscribe godhi, yaada kee comment keessatti naaf kaa'i. Akka itti aanu isin qunnamuuf. Galatoomaa.